Isumaafu wanni kun ammumarraa eegale an kalees deenga kaleemma edda mana kana isin ol seenetin sooraa keenya wanni kun ni gaa dhaabiin siin jee ture. Nagabbuuftanii hogguna isin biraa gabbu'e ibidda wali shiddan jechuudha. Ijoollee hogguna jidhaa isaan hin dhaabne naan jedhan. Jidduu tanatti kuma atti faatee jettee ana qofaa isinitti dubbachuu jira. Garuu kabajaan gaariidha. Kadabre irraa waa baruunis gaarii. Bu'aan nuu dhufe hin jiru. Xiqqeenya safuu malee jedhan. Bakka silaa hanga harkaa qabnu walii kaninee dalagaa walii barbaannee wal biratti mataa qabannee jiruu biyya namaa tana injifannutti akka diinaatti akka wayyaanee akka Tigreetti akka Amaaraatti wallaalee wal cafaqaa jira. Kuni ni ulfaata jedhan. Xiqqisho waa yaaduunis gaarii. Asirra deesee lola labsaa yoo ta'e Arsiin Jimmaa injifattu tasuma hin jirtu. Jimmaan Arsii injifattu tasuma hin jirtu. Maaliif yoo ta'e bakka Arsiin namni 5 jirtu Jimmaan namni 1 jira. Bakka Jimmaan namni 10 jirtu Arsiin namni 2 jira. Harargeenis akkasuma jechuudha. Jiruu waliin nama fida jedhan. Hiree miti. Hiree waliin nama fida. Kana hunda beeynee silaa namni wal kabajuu qabu nuti ijoollee biyya Arabaa tana Suudiitii iqaamaas hin qabnu lafa fayyaaleessa yaanee dalagachuu jira riskii teenya waan taateef. Kanarraa namni silaa ismaartii ta'e walii galuu qabnu manguddummaa biraan barbaannu. Haadha faatee feema isaan barbaannu nama biraa feema isaan barbaannu anumaa fi ati wal rakkoo teenya sanarra walitti dhaabbannee wal faamnee walirraa gabbu'uun nu gaarii. Dheengadda lola ijoollee teenyaaf ijoollee teenya tajimmaatiif Harargee walitti buute sani jidduu dhumnee dhaabne wanni waan tartiiba hin qabne lola tartiiba hin qabne lola ilmoo namaatii miti jara keenya. Kanaafi jarana takuttarra tahaftee guddu lubbuun namaanis ni baate akka salphattis ni baate. Dhaggeeffadha nama dhugaa isin himuun qabdan isin ijoolleen biyya Suuta Arabiyaa hoolota dhugumaan hoolota maaliif waan namni jiru waan hin dhageenyeef namni yoo if gahee nama biraatiif illee waa fayyade gaarii isin if teeysan hin beeytan tanamaan beeytan namni tanaaf isin dheeysa sheeni tanaaf isin dheeysa feemasni tanaaf isin dheeysa kabajaa waliif hin qabnu kanaaf soora keenya namaas tumte boru atis biyya namaa jirta bakka rabbii hireete si buusun beeytu lola kana nama tumutti hin jirtu if tumu jirta. Dhaabuun dandeessa asirraa kaafnee walii gallee isaanittis dubbannee yoo dhaabne irra nuuf furmaata jedhan. An akka nama tokkotti qaama tokkorraa bilisa. Si galtee obboleessa kiyya siin jaaladha siin kabajaa obboleettiin ta'e guddoon haati faatee miskintittiin tun garaa gubachaa jirti. An nama kanaaf rakkatu jala kana taa'eetiin beeka. Garaan sii keetii congaarraa qabate maalumaa miskinni kun wal dararaadha waan biraatii miti niin harka yeroo isiin if dhuydee guyyaa tokko faana rifachiifte wallaahi. Jala kana taa'ee ilaale firra akka taate wallaaltee yoon dubbadhees dubbii badeettee laayifii cufattee baate kijibduudha jettu akka carraa itti irra dhaqe dhaggeeffadhu gaafa dheengadde nuufi maayikiin akka malee warreefnus namni garaan gubachaa jiru isii tokko tiitana qofa kanaaf ani abdii worootittis wallaahi lasiim keessaan bilbileetiin abdii wanni kun dhaabuu danda'uu qabnaa dhiisii kadhadhee hanga nama tokkoo kadhadhe soora si qofaan hin dubbisine keessanillee ijoollee jimmaatillee akkasii keessaan dubbisi yeroo nan asii achi dhaqe achiin dhiifne naan jedhan mee isaan dhiisaati isin naa qabama obboleeyyan kiyya isaan rimuufiin godha rakkoon qabu hanga danda'ame tokkotti soora keenya wal chaaleenjiin jijjiirini haati faatee as jirti waan kana guyyaa irraa booda yoo keessaa fudhanne miskiinni yaa'ee haa dalagatu katume nuti rakkataan akka Oromoolli waan tokko beekuu qabdan karakkatee kaleen bishaan hoytee maraatee rasaasaan caccabee gargaaruu dhiifte Oromoon Arsii keessaa Jimmaan nama 5 6 qabdee yoo rakkoo rafidde booda gargaarta gurraa fi obboleesso Jimmaa keessaa akkatti gargaarta gurraa fi kaan ukkatti wallaanu dhabne karabbiin fayyaa dhoorkee ukkatti gargaaru dhabne boru kan namni mukni hudduu seene kana harki cabu kabashaqu hariskii isaa fayyaa nama fayyaa maaliif fayyaa irra fiduu barbaanna jedhan hangana yaaduu dadhabne obboleeyyan kiyya Arsiin booda gargaarta wal guurte nama 15 wallaanuu hin dandeessu Jimmaanis akkas waan kana haadhaan nu jaa dubbii tanaatu hin dhumne dubbiillee isinir dheereesse dhiifama naa godhaa waan kana akka dhaabdaniin barbaada galatooma ulfaadha. Kan Jookar sabboona galatoomii oo danda'amee fi wanti isin jechuu barbaadan asirratti yoo danda'amee fi jenneellee turre kaleessa ganamallee galgalallee isinillee dhufteetu wajjinillee dubbannee turreetillee dubirraa dubbattee achi deemteellee waan itti nu deebisetu jira. Kanaaf ati galatoomi nama yaadutu jidduu namaatti rakkata akka miskiinni kun hin dararamneef jidduu kana deemaa jirta namni ammoo ajandaa mataa ofii dhabeeti miti mana ofii banate akka barbaade wajjin waan barbaade ajandaa mataa ofii hojjechuu danda'a garuu mana ofii dhiisanii asii achi deemanii wantoonni jedhanii fi namummaa qabaniif jechuudha. Kanaaf yoo danda'ame rakkoon qabu gama keenyaan homaa yaaddeen rakkoota kan qabu
nama dhaga'u walii Okay, dhageenya harka haadha ilaa baatee biratti amma booda nama jimmaa tokko fiddanii hangaan isaanillee itti mokkoree amansiisutti haadha baatee fadhaa jira ila bakka kana nu miidhaa kana gubbatti dhageeffadhuudha miidhaa kana Jookar gubbatti waan si himu jechuudha. Jookar dhageeffadhaa. Amma sabboona gidduu keessan jira akka jaarsaatitti. Waliin tuffatina akkuma inni jedhe sabboonaan dubbii isinii fixee. Ameerikaa irraa dhaabatanii isin ilaaluu jiran, Kanaadaa irraa dhaabatanii isin ilaaluu jiran, Itoophiyaa keessaa dhaabatanii isin ilaaluu jiran. Hooleeyyii walaa fixxuu maaltu nu gaheedha? Isinii galee yoo gama isaaniitti iyyuu waa galanii haqalanii mormarraa darbaara nu argitan sabboonaan gidduu keessan jiraami sheer itti godhaate itti dawwalaate kootu laali jedhaani. Ragaa isinii tolti waan ta'eef. Isinii argitee ragaa isinii tolti. Bira tartanii kun akkana godharan jettanii fiiddanii hin uttaalina. Kootuuti laalii jedhaani haa argu. Isiniif galee akkas godhaati inshallah rabbi keerii haa taasisuun jedhaani ulfaadhaa isin bira bayaana. yaa akkasii galatoomaa ni beena hundaayyuu wallaallee miti garuu osuma arginutti deemaa jirra waan ta'eef namni wallaaleen jiru akka namni nu tuffatee akka namni suudii keessatti illee warra akkana waa wal godhu kun waliin dhageenye namaan dhageenye sheekaan dhageenye qeensiin dhageenye guddaa diqqaan bira kabajaan qabne namni hunduu nu beeka nu biratti saalfannu dhadhee waan jennuun jedhanii akka nurraa godhanii nu tuffataniira ni beena ni beektan hundi keessanuu kanaaf nu akka kennatti jechuudha akka kennatti akka nama waan kana dalagaaru tokkotti ajandaa miidiyaa kennaa waan yookaan oofanu dhabneetii miti miidiyaa kana gubbatti wanti hojjannu wanti nu haasofnu waan takka guyyaa takka wallaahi waan gandaatti waliin qabatu garuu gaafa ganda kenna waa dhufanii waan gandaa ofa dubbanna maaliif egaa erga namni tokko dhufe sitti dhufe ofirraa deebisuun dirqama kasi arrabse arrabaanii ka ammoo harkaan sitti dhufe harkumaan ofirraa deebisan jenneetiin waan kanatti seena malee nu ajandaa kenna hin dhabu waan barbaanne oofanna miidiyaa kana gubbatti kolfinee taphanne akkasuma barbaanne geemii taphanne kanaaf liibii dharraa hin qabnu nama nu laalu dharraa hin qabnu Jookar mee ila yaada dhagee biraa wanti jechuu barbaade ila wanti jechuu barbaade foona nu wanti liibii kana gubbaallee baanee fi dharraa liibiitiif miti asirra taa'u dharraa isaan qabnu kanaaf asirraallee barbaade ni seenne kufallee ni taphanna nu mana kee abbaan barbaade waan barbaade nu anaa jedhu oo dandame dhaaba akka jookaritti illee oo dandame dhaaba Jookar mee Jookar waan tokko mee ittillee deebi'uun barbaanne dhaggeeffadhu Jookar kiyya mee amma wanni kun hangana caalaatti fufuu danda'a. Dhaggeeffadhu hangana caalaa namni miira keessa jira Habiibi bal laal amma akkuma ati miira jirtutti achiis miira. Katumamu kun ammoo ata anaabisii miti. Miskiina biraati inumaa tiiktook kanaa takkaa namni isa quban qabna obboleessoo. Waan kana wallaallee bara. Dhaggeeffadhu katumamu kagumaan rabbaafatan kun miskiina takkaa baadiyyaa tana keessa dhukkaa'ee siree gaarii irraa miti shaawarii gaarii galee hin beekne bara. Hin beekne biyya Saawud biyyaa tana bakka namni daddalaga. Tokko badoo keessa jiru nama kudhaniin barbaadanii fidanii jimmaan qabii arsiin qabee jechuun shamiidha jedhan. Lola dhiiraatiimi kun dhalaalee waan akkanaan gootu akka kiyyatti akkuma nama waa hubatu tokko yoo taate. Girrigirriin hundi ni goona miidiyaa kanarratti garuu immoo moodii itti goonuu qaba. Sigaltee haa ta'u obboleeyyan kiyya meemma ani takutte dhihoo tanaas numaan dubbadha ammaa miti laal amma za'aama jiru kanarraa eegallee Jookar kiyya isaaba biraa baay'isuun gatiin of waljiisa malee furmaata hin fidu. Waldiis tumtaniimi isaanis isin tuman atis tumaa bultee tumaa oolte kaleef deengedduutu walit jirtan. Akka namni haara inni madooyne godhuudhaaf waan kana dhaabuu ni dandeessaa sa'aarraa ammarraa dhaabuu dandeessa. Anaabisiitu dhaabuu danda'a nama biraatii mi bal. Namni hundi isin tuffate isin dhiyaachuu dadhabe. Afaan Oromoo kana. Sabboona. Soora dubbadhu mee. Nuyi ana ta'ee Jookar ta'ee ijoolleen as jala jirtan akka nama tokkootitti nu waan kana yoo dhaabatan nurraa hin dhaabna nuufirraan. Nu akka kennatti hin dhaabna jechuudha. Maaliif waan kana yoo nurraa dhaabatan yoo achii nurraa dhaabatan hin dhaabnan. Yoo immoo achii nutti deebi'an isinuu ragaadhaa Jookar illee asuu jira ijoollee warra jala jirtan illee asuu jirtanii waan kana hin dhaabnan yoo achii dhaabatan namni nutti dhufee hin dinnu. Agartee atuu wayiif kabajaam nutti dhuftee nu kadhataa jirtaami nu hin dinnu waan kana hin dhaabnu. Walaakin qanii isaan achii dhufanii waan tokko balleessan booda arsitu gabbayee waa balleessi hin jettan jechuu isin hundu. Kanaafuu nu gara kennaa hin dhaabnaa ijoollee as jala jirtan illee hin jarjarinaa agartanii waan balleessinaa waan kana haa gabaabsinu. Walumaa galatti maaliif hojjettan namni dhufee nu kadhataa jira. Kabajaadha namni nama gaafatu. Kanaaf nu gara kennaa Jookar illee asuu jira bashaashan faallee as jala jirtan hosseenaa hundi keessan waan kana taragaaggaa yoo jarri diddee
Uno amma sabboona nuti dhufe dhaqee jara gaafata yoo jarri diddee galgala kan nuti deebite waan goonu nuyyuu hin beekne jechuudha. Harka keenya jira waan goonu Akkas hin beekne. Kanaaf gabaabsa jechuu barbaadite. Galatoome Habibi amma booda Taani isinii waan haferratti namni waa dubbatu barbaadan dubbadha. Namni dhimma quuqama qabdan dubbatuu dandeetta waan haferratti. dubbadha akkasitti walii gala amma Yaa booda isaa kanuma amma kanarratti wanti dubbannu hin jiru sora waa gabaabbatu. Kanarratti wanti Assalamu dubbannu hin jiru. alaikum.